Yoo kalee maatiin ofii yoo duniyaa qabaatti qofa si jaalata yoo jennu dhugaan seetan hadda garuu dhufte hoo jettee barrii dhufte seente ilma dhiiraa mataa lafa laalchisan. Maatii ofii maatii dhaabar bulayaan kee warra barachuu qabdan maatii isaati isiniif gala yoo addunyaa qabaattan qofa jaalatamtan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu fayyaa qabdu ashama harka fuunee isiniin jedha Oromootii saba koo lammii koo ijoollee mana maadaamiin ijoollee biyya ormaa keessa facaatee bakka biyya ormaatitti laffaatu keessattu asirraa waa hedduu barattan. Mucaan kun akkuma mataa isaa lafa laale inshaallah rabbiin mataa isaa lafa laalchisin biiznillaahi gaaf tokko ni ka'uu jira rabbi fayyaa isaa kenne. Maatiin ofii obboleeyyan kiyyaa maatiin ofiitu gaafa ati birrii qabduu fi gaafa ati fayyaa qabdu si jaalata. Hubadha obboleessa obboleetti haadha fabbaa ta'anii itti yaa'anii mucaa kana waan godhan. Maali namni kun bakka fedhe haafu sabuma fedhe haafu jaalala isaa irra hundaa'a. Nama keessattu Oromoo fuudhaniisi ijoollee Shaashamanneeti jedhe. Jaartiin tiyya ijoollee Shaashamanneeti. Rakkoo of bal'oo na wajjin dabarsitee jedhe. Gurra isinaa buutume ijoolleen keessattuu biyya Arabaa teettanii mallaqa waan hin jirreen ka argitan kennitan fa'aa keessattuu. Rakkoo bal'oo na wajjin dabarsitee jedhe. Sababni sanuma achirra kan dhufe ilma isaanii raasatti baasanii obboleessi irra bahee cafaquun dhiphinne keessa galee dhibee kaansarii godhate. Rabbiin isarraa hafu rabbiin danda'aadha. Garuu hima keessaa bahuu jira gaaf tokko keessaa rabbi si baasa obboleessa kee abshir hadhaan mataa qabatte malee boru rabbi mataa osii qaba. Ummanni hadda akkana jedheetiin isa kana irratti duulu kuni yookaan isaantu bakka kan kee bu'ee bakka kan kee kana madaa'ee arguu jira. Namni bakka tokko yoo madaa'ee namaaf arge malee yoo isa mudatanii madaa nama sanii arge malee waan arguu jechuudha tasuma. Garuu jira namni akkanaadha. Jirti Oromoon akkana. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi laazim beeduu bedee ilmi dhiiraa akkasitti hin boo'u. Ilmi dhiiraa akkasitti hin boo'u bar. Tumameef hin boo'u bar. Waan isaa gamte isa boochise. Waan maatii irraan isa dhufe. Maatii kiyya jedhe. Maatii ambaatii miti barkatu Oromoo koo. Maatii isaati. Itti yaanii. Kaleen dhukkubdee kaleen isaa amma hojiin ala ta'uu isiite jechuudha. Miila mara mul'ifate bobbokoysee abdii geetachuu bira dhaqaa. Mana isaa dhaqaa mana isaatti argitanii mi boottanii deebitanii akkam boo'eessanii boottanii deebitanii Oromoo. Bari ilma dhiiraattu dhaamne namee barra. Jaalachummaan rakkoo qaba bakka fedhe fuudhummaan rakkoo qaba akka Oromoo taateme. Qoy ijoollee Shaashamanneeti jennaan uummata kamsi laata warri Jimmaa. Uummata kamisi allaata. Bar Shaashamanneen akka Oromoo taate bar gariin hin beeku bar. Arsii gara kanaatti yoo jedhan bar akka Oromoo taate hin beeku bar. Akka saba biraatti ilaala. Uummata akkamii beektan uummanni sun. Uummata waan beekne jechuuf uummata mana keessaayyuu takkaa hin beekne jechuudha warii akka wariitiin yaadu malee uummata biraatti miti. Ta'ii mucaan kun kalee qabeenya qaba. Qabeenya san hundaa fayyaa ofii irratti fitate. Wallahi yeroo tokko maadri nama taateen jiraachuun garuu si gahaa alhamdulillah rabbil alamin. Garuu yoo maatii namaa irraa wanni akkanaa kun argamu gaafa ati mallaqa fixatte gaafa ati fayyaa hin qabne yoo sin jaalanne eenyu si jaalata. Niitii isaa santu isa jaalata dhugaa rabbii. Rakkoo bal'oo waliin dabarsite. Ta'ii gaafa isaa ilma isaaniitu fuudhanii cafaqanii isii tanaallee maal hambifatarreen sodaatte qaba. Wajjin jiraachuu miti naannawa isaatu jiraachuun sodaatte ammaan boodatti. Maaliif jennaan anallee akkasina godhanii
waan jedhuuf jechuudha. Yaa Oromoo kana aadaa cakkaanii uummanni akkanatti cakkaanyiin akkanaa kun hin jira jedhee iyyaanni qaraan uummata akkanaa kana jira kamataa qulfii. Ka ilma isaanii gabbaasee obboleessa isii intalti shamaraa itti baatee tumtu. Gaafa bultii horatte ilmoo kan kee namni akkasitti tume yookaan ilmeen kan kee deebi'ee tume sitti hin dhagahamu. Barri osoo kana tafakkuranii osoo kana achi bal'isanii yaadanii kanan dalagan. Kalee namni kun nama bakka guddaa gahee nama bakka guddaa jiru nu ol kaasaa nama ta'ee haa jiraatu namummaan isaatu maali? Yooma amantii keessaayyuu qabahu ta'e maal godhanii kana dalagan billah Oromoo yaa saba koo yaa saba ulfaataa mucaa kana akkuma argaa jirtanii fi akkuma social media gubbaa deemaa jiru sanitti akkuma dhageessan sanitti birrii haga gaafatames argaa jirtan waan qabuu fi warshaalee mana lamaa gurguradhee jedhe waan qabuu fixate mucaan kun mucaa dargaggeessa bultii horatee qofaa fi miti mucaa dargaggeessa mucaa yeroo isaatiin bultitti seene ammallee namni qananii qabuun beeksise mucaan kun mucaa qananii qabu jireenya isaa keessatti jechuudha. Qabeenya ofiitiin harka ofiitiin keessa deema waan ta'eef hadha immoo harka namaatti deebi'ee jira. Harka namaa kana keessa isa fuudhaa fayyaa tan harbisaa kennu gaafa jiraate nu fayyada waan ta'eef mataa isaa ol qaba. Rabbi mataa keessaan ol qabu. Mataa mucaa kana ol qaba wallaahi. Jiraattee hadha takkittiin ol fuudhee mataa isaa ol qabuu hin danda'u. Akkam godhaa firee? Isin warri dandeessan haga dandeettaniin mataa isaa ol qabaa fi billaahi alaykum yaa Oromoo abdi bira ennu maali geetaachoo yaa rabbii kiyya akkuma social media gubbatti argitan arraba irraa na badee mana isaa dhaqaatiin achumatti akkaawuntii waan hundallee ni argatta waan ta'eef mucaa kana mataa ol qaba. Rabbiin gaafa isin mataa nama rakkatee nama bakka wanni xiqqoo fi ol qabdan rabbiin mataa keessan isinii qaba. Mana keessaniif tolfattan waan ta'eef namaaf miti. Akiraa teessan tolfattan siinqee keessan ol kaawwattan siinqee keessan ol kaawwadha. Haadhaaf abbaan darbite jettanii isiniin darbina. Rabbiin mataa isaa ol haa qabu. Sababni kanarraan ka'e yaadinsaa fi dhiphatiinsa irraa kana natti ta'ee jedhe. Namni tokko yaade gaafa jedhe dhibeen gara namni yaanne namaan deema jechuudha. Ufii jaalatee ofirra hin kenne akkanatti isa qabdee hadha isa boochifte fuula namaa afuu isa dhaabdee nama booyuun maluu miti. Yoo akkanatti ilaaltan kana nama booyuun maluu miti. Wallahi natti dhagame rabbi natti dhagame. Kanaafuu abdii geetaachoo abbabee bira dhaqaatiin mana isaatitti hin argita waan ta'eef mee sirritti hubadhaa akkam boo'ee boottanii dhuftan jedhe yaada. Mee kanaaf jabaadha obboleeyyan kiyya. Walmee jiruun addunyaatu nu isiin hagamii wal jibbame rabbii seedaadha. Hagam wal jibbatni bar zabanni kuni zabana dhiirti dubartii taate dubartiin dhiira taate bar zaban akkana kana keessa jira. Dhiira yoo bira dhaytan dhiira si hamattu malee waan biraan argitu. Kanaaf laayik sheerii godhaa asii achi faffacaasaa viidiyoo abdii geetaachoo isin